imimmaan ija tokko kutaa tokkoffaa. Aduun karaa baha biiftuu irraan dukkana waliin wal'aansoo ishee xumurtee suutaas gadi ba'aa jirti. Birraanis bari'ee sagaleen simbirroo ciu 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 jedhanii wal waamanii gammadu. Sagalee isaanii isa meeshaa muuziqaan qindaa'e fakkaatu sanaan gammadanii kolfu. Namoonni hunduu wal iyyaafachuu jalqabaniiru. Laggeen guutanii riqicha fuudhanii adeemaa turan akka wanta namni ajajee suutaan iddoo isaaniitti deebi'aniiru. Akka aadaa Oromoottis aadaa boonsaan nuti qabnu sun irreechi yookaan irreessi kabajamee guyyoonni muraasi darbaniiru. Achirrattis qeerroof qarreen Oromoo hunduu huccuu aadaa isaan faayamee achirratti wal argee gammachuun dhiichisaa ture. Hunduu wal mararfachaa ija jaalalaan wal ilaalaa seeraa fi duudhaa isaa ibsachaa oolee galeera. Yeroon barnootaa ga'e jennaan fuulbaanni dhufee yaa barataa yaa barsiisaa jedhee waan lallabu fakkaata. Hiriyoonni waliin barachaa turanis wal arguuf jedhanii fulbaana akka dhufaatiin hadhii gammadaatti eegaa jiru. Shamarran mana barnoota keenyaa kan mataa isaanii akka qaccee kan dugda isaanii reebaa deemu miidhaginni isaanii aarsafee fi achi hafee hin qabne sun walitti baay'atanii adeemu. Dargaggoonnis rifeensa mataa isaanii akka aadaa keenyaatti filatanii qoosaa fi tapha walitti fidanii kolfaa kilii gaggabaa adeemu turan. Anaaf Girmaanis mana barnootaa dhaquuf jennee uffata keenya mijjeeffanneera. Yoo an dabtara bitadheyyuu Girmaan saba maatiin isaa rakkatoo ta'aniif bitachuu hin dandeenye. Utuu inni rakkoo kanaaf fala buusee baasuu abbaan qabeenyaa obbo Kumsaan mucaan kun abbaa hin qabu bor nama guddaa ta'a jedhee waan yaadeef dabtara isaa hundaa guutee fi waan rakkattu yoo jiraate na gaafadhu jedheen. Girmaanis fuula isa biiftuu fakkaatuun seeqaa gara kootti dhufe taatee hundaa natti dubbatanis gammade. Lamaan keenyas miira gammachuudhaan gara mana barnootaa keenyatti imallee barnootas sirnaan eegalleerra. Girmaan nama amala gaarii qabudha. Guyyaa tokko akkas naan jedhe. An haadha koo na guddisuuf foon fuula fixatte kana ofii kootii of jijjiiree guyyaa tokko seenaa harmee kootii nan jijjiira naan jedhe. Kan mana barnootaatti wal bira taa'u anaaf Girmaa fi Qalbiseedha. Qalbiseen Girmaa akka lubbuu isheetti jaalatti. Qalbiseenis hedduu bareeddi. Bareeddinni shamarran Oromoo wal waamanii kan akka wal ga'iitti koree godhanii itti mayii ba'an fakkaatti. Girmaan garuu intala warra qabeenyaa qabanii maal jedheen duuka dubbadha jedhee sodaata malee yaadaan ishee faana jira. Barsiisaan akka hojii manaatti kana barreessaa kottaa yeroo jedhu. Barsiisaan osoo dubbatee afaan keessaa hin fixin Qalbiseen daftara Girmaa fuutee galte. Hirriiba ishee irraa kuttee kan isaa barreessitee fiddiif jaalala isaaf qabdus irraa mul'achuu eegale. Guyyaa tokko akkas jetteen mi'aa jaalalaaf si waliin dhandhamuuf barumsa koon hordofa yoon jedhe illee jiruun si ala akka hin miidhagne beeka. Bareedaa koo jetteen innis itti fufu. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo asoosamni har'aaf qabannee dhufne asumarratti dhaabbata. Asoosama kutaa lammaffaadhaan hanga dhufnutti nagaan nu eeggadhaa siin jenna. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalicha sabskiraayib godhaadhaa. Viidiyocha kan isinitti toleeru ta'e viidiyocha laayik godhaadhaa siin jenna. Laayik sheer godhaadhaa. Hanga viidiyoo biraatti wal arginutti nagaatti nuuf jiraadhaa.